Israa'el ajajaa humna galaanaa Iraan kan ulaa Hormuuz to'ata jettee ajjeesuu beeksifte. Dhimma kanarratti gama Iraanii wanti jedhamee hin jiru. Kun osoo waamichi marii adeemaa jirutti taasifame. Pireezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp immoo kana dura kanneen Iraan bakka bu'anii mari'atan jajaa turan. Ammatti immoo deebi'anii qoosaa jirtu. Yeroon kun sin dabarteedhanii akeekachisaniiru. Viidiyoo kana keessatti waan adeemaa jiru akkasumas immoo dhimma marii irratti falmii ka'aa jiru gabaabsinee isin biraan geenya. Waraanni giddu gala baatee erga eegalee ji'aaf deema. Waamichi marii osoo cimee jiru kanatti Israa'el ajajaa humna galaanaa eegdota warraaqsa Iraan Allireezaa Taangisirii ajjeesuu ibsiteetti. Ministeerri ittisaa Israa'el ajajaan kun gocha haleellaa dooniiwwan ulaa Hormuuz cufuu kallattiin itti gaafatamummaa fudhataa turan jedhaniiru. Dhimma ajjechaa kanarratti ammatti gama Iraanii wanti dubbatamee hin jiru. Iraanis ta'e Israa'el walitti dhukaasuu itti fufaniiru. Israa'elis gara Libaanos dhukaasuu itti fufteetti. Haleellaa giddu galabaatti raawwatan immoo miidhaan dabalataa dhaqqabeera. Yuunaayitid Arab Emireet Abu Daabitti caccabaan yeroo misaa'ila qolatan lafa bu'ee namoota lama ajjeesuun gabaafameera. Yuunaayitid Arab Emireet, Saawudii fi Kuweet diroonii ofirraa qolataa ture jechuun gabaasaniiru. Biyyoota sadii keessaa dirooniin kan Iraanii kan jedhe Yuunaayitid Arab Emireet qofaadha. Kaan lamaan lafa inni dhufeen dubbanne. Erga waraanni eegalee biyyattii kanatti diroonii fi misaa'illi 2,100 ol itti dhukaafameera. Ajajaa waliigalaa waraana Ameerikaa immoo doonii waraanaa biyyattii Abrahaam Linkan irraa gara Iraan dhukaafamuu akka tufufee ibseera. Raashiyaan immoo waraana amma deemaa jiru dura odeeffannoowwan tikaa Iraaniif kennaa akka turte ministeerri ittisaa UK BBC'tti himaniiru. Biyyoota lamaan gidduu waliigalteetu jira jedhan. Humni eegduun warraaqsa Islaamummaa Iraan ammoo waraana Ameerikaa F-18 jedhamu irratti qiyyaafatee akka ture ibseera. Ajajaan waraana Ameerikaa deebii kenneen jeettii waraanaa Iraaniin dhahamee lafa bu'ee hin jiru jedheera. Ajajaan humna galaanaa humna eegdota warraaqsa Islaamummaa Iraan ulaa Hormuuz to'achuuf itti gaafatamuu qabu kan jettee fi Israa'el ajjeese kan jette Allireezaa Taangisiriin eenyudha? Namni kun bara 2018 ture itti gaafatama amma irra jiranitti kan isaan muudaman. Torbanoota muraasa darban miidiyaa hawaasummaa gubbaa keessumaa X irratti Ameerikaa fi Israa'el akeekachiisaa turan. Qondaalli kun bara 2019 alergiin boba'aa Iraan yoo danqame ulaan Hormuuz ni cufama jedhanii akeekachisanii turan. Kana dura immoo Ameerikaan isaanii fi ajajoota waraanaa Iraan kaan qoqqobbii jala keessetti. Kunis immoo kan ta'e dirooniin Ameerikaa ulaa Hormuuz sakatta'aa ture humna waraanaa Iraaniin waan rukutamee lafa bu'eef. Waraana Ameerikaa fi Israa'el guraandhala bultii 28 eegalan dhaabuuf mariin eegaluun ijoo dubbii akkuma ta'etti itti fufeera. Tiraamp irra deddeebiin garee Iraan waliin mari'ataa akka jiran dubbatu. Wanti Iraan irraa dhaga'amaa jiru immoo mariin homtuu adeemaa akka hin jirredha. Kun kanaan osoo jiru Tiraamp qoosaa dhiisaa jechuun warra Iraaniin akeekachiisaniiru. Aangawoota Iraan mariitti jiran warra baay'ee adda ta'anii fi keessummaadhaattiin jedhaniiru. Waraanni isaanii barbadaa'eera. Carraan bakka itti deebi'us zeeroodhaa kan jedhan Tiraamp garuu ammas karoora nagaa keenya dogoggoroo jechuun miidiyaa hawaasummaa isaanii Truth Social irratti barreessaniiru. Osoo jalaan barfanne dafanii qalbiitti deebii wayyaaf didame jennaan duubatti deebiin hin jiru. Salphaas hin ta'u jechuun dhaadatanii. Roobii ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Araakchi biyyi isaanii ammatti akeeka mari'achuu hin qabdu jechuun dubbataniiru. Ergaawwan keenya karaa michoota keenyaa dabarsineerra. Ergaan dabarsines fedha marii yookaan jaarsummaa miti jechuun deebisanii. Qabxiiwwan marii 15 pireezidantiin Ameerikaa waraana deemaa jiru dhaabuudhaaf dhiyeessanii fi qabxiin 5 Iraan dhiyeessitee baay'ee walirraa fagoodha. Asirratti wanti hubatamuu qabu Ameerikaan ifatti qabxiiwwan 15 kana dhiyeesseera jettee ifatti hin dubbanne yookiin immoo masaraan Ameerikaa White House hin mirkaneessine. Dhimma kana kan dursee gabaase miidiyaalee Israa'elii fi Ameerikaadha. Dhimmooti ijoo qabxiilee 15 kanarratti eeraman tokkoffaan dhimma niwukilaaraati. Iraan niwukilaara hidhachuu akka hin dandeenye kan isheen gabbistes immoo dabarsitee akka kennitu akkasumas immoo buufataaleen niwukilaaraa ishee akka manca'an akka walii galtuu gaafata. Dhimmi lammataa dhimma misaayilaati. Misaayilli Iraan fageenya imalus ta'e baay'ina isheen oomishtu irratti akka daanga'u akka walii galtuu gaafatamteetti. Dhimmi biraa immoo dhimma ulaa Hormuuz. Ulaan Hormuuz kun akka banamu qabxii kana keessatti ifatti eerameera. Qabxiiwwan 15 keessatti wanti biraa eerame Iraan michoota ishee giddugala ba'aa jiran akka hin deeggarre gaafata. Michoowwan Iraan
Yemen keessa Huutii, Gaazaa keessa Hamaas akkasumas immoo Libaanos keessa Hezbollaan soso'aa jira. Gama kaaniin immoo Iraan qabxiiwwan 5 keessatti qabxiiwwan 5 meejoo kan ta'an haa laallu. Inni jalqabaa weeraraa fi ajjeechaan narraa dhaabatu jetteetti. Lammaffaa miidhaa waraana kanaan dhaqqabeen beenyaan akka kaffalamuuf gaafatteetti. Dhimmi ijoo biraa kaaste immoo keessumaa Israa'el michuuwwan ishee gidduu galabaa jiranii fi kan duratti maqaa dhofne akka naleellee gaafatteetti. Dhimmi ijoo biraa fi gaaffii ijoo ta'uu danda'u immoo ulaan Hormuuz beekamtii addunyaa akka qabaatu akka Iraan ta'e jechuudha gaafatteetti. Dhimma kanarratti Ameerikaa waliigaltii yookiin immoo Israa'el waliigaltiin gaaffii ijoodha. Qaamoleen lamaan amma ejjennoon isaanii baay'ee walirraa fagaatee jira. Osoo waamichi marii irra deddeebiin dhaga'amaa jiru Ameerikaan waraana dabalataa gara giddu galabaatti ergaa jirti. Kaayyoon isaanii maali? Maaltu ta'uuf deema? Jala jalaan isin biraan geenya.